qum jennaan akka nama malaayikaa du'aa argetti namni rifata jechuudha biyya Itoophiyaa sadiitti. Gaaf tokko mudannoo qumii kanarratti na mudate irraa yoo isin hime halkan beektee ijoollee wajjin ganda keessa deeme beektee aga sa'aatiin kutu waaressa halkan deemetiin yeroo mana mushurraa tokko dhannee turree beektee halkan oggaa jennee hin gallaggaan jee hiriyoonni kan koo hin gallu feete galii naan jedhanii beekta. Eessa dhaxxarree jennaani bakka daansiidhaan naannu halkan bakka taphatamtu jira beektanii. Ani takkaa dhaqee hin beeku akkana gaa sa'aatii mugni akka biyya Saawudiitti jechuudha sa'a talaata wayiin arbaatti turanii achirraa galan jechuudha. Achi daansisan sirba jechuudha. Ani amma takkaa dhaqee hin beeku hin gallaayya jennaan hiriyoonni koo nu ijoolleedhaa miti deemate yoo feete galii naan jedhanii beektanii sirba bakka mana mushurraa sanii jechuudha. Manni mushurraa xiqqoo ganda keenyarraa achi fagaata. Ani waan halkan deemee beekneef kophaa deemuu natti ulfaatee ammas eenyu gadi hin jira ijoollee tanaa gadi hin jiru silaa inni dhaqanis bakka daansii jee ka'e beektanii. Dhaqee amma wajjin deemee laga tokko nu buunee laga sanirra tarree akka biroonni dhannee wayita laga lammaffaadhaan amma namni walitti daannasaa inni kun ni sirbaa kuni jaayilli walitti guutee daansii taphatan. Na ajaa'ibeen ani beektee namni kun irraa fachi dhaqee laga tokko kana qarqara beektinan ji'a dachiini daawwannaa eegalee beektee asii sirban achii sirban inni kun ni daannas asumaan taa'ee amma hirriibina qabee hirriiba eessan rafaa miti asumaan taa'u amma milishaan ganda keenya akka jirtu wal guurtee mootummaan dhufanii beektanii dhufanii xamma qawwee mataarratti dhudhukkisan uummata marsanii uummata daannasu kun lagatti gadi kutanii qoom jedhan. Achirratti mucaan tokko ni ciisaa isarra sirbinee amma namni tokkichi jechuudha dhiiraaji ka shamaraaji namni tokkichi abbaa fi ilmi eenyu obboleewwan waliin yaadatan jechuudha bakka sanitti mootummaan qabamuun jechuun eebidha qaanyilleedha kottee labaasa jechuudha namni hundinuu hin fiigee achirraa ni fiiginee ani ni fiigee amma gara gaddaa fiiginaa beektanii galuudhaaf jechuudha warra galuudhaaf fi karatti buunee osoo fiigaa jirru mucaa tokko karatti walaffaa dhufnee beektanii gaara keessatti inni poolisii jeen adheessa anis poolisii jeen dheessa osoo jennu wal biinnee amma gaara gubbaa baane beektanii gaara gubbaa baanee titeenye beektanii mucaa tokkotu amma inni okkolaa beektanii miila kanarraa uumamni isaadha xiqqoo lukatana ajjetuu hin danda'u ni fiigee jalaarra fiigaa daa'imni qawwee dhukkise milishoonni aabban kee jiran milishoota isa wajjini. Amma mucaan tokko waan jeen abbadhaani mucaan kan kee bari Muhammad dhahame miila xiyyiitiin dhootee fiigaa darbee kolaatii jedheen laga kee amma na yaadi beektanii na yaamani na yaaman laga kan kee yaani ani qarree gaaraa gubbaan jira na qabuudhaan poolisii irratti yaamanii biyyee callisee dhokadhe beektanii mucaasa wajjin baane wajjin. Amma akkasitti mucicciittiyee barbaadu bira jira jeeniin dhufanii qaanfadhee waan joollaale akkasitti galee jechuudha. Qasaman billaa hin takka halkan daansii jedhee yookaan sirba jedhee takkaa gadi ba'een beeku jechuudha. Mudannoon kuni akka waan rabbiin qixaata sababa kiyyaan uummatatti buusen na fakkaata na ajaa'iba gottiin takka jee yaadadhu jechuudha. Gaafa si rakkise bakka san akka itti dhaabbattu siif fedhu jechuudha. Kanaaf galanni rabbii guddaaf haa ta'u maalli sanirraa na oolchuu isa ta'e yaa rabbi bakka hamtuu hundarraa na fageesse maalli laga jahannamitti na sabachiiftu yaa rabbi narraa fageesse obboleewwan kootillee warra suusii muuziqaa yookaan suusii daansitii yookaan dabarsechi hundi isaaniitu yaa rabbi maasiyarraa qulqulleessi jedha galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. قلبي أمة إسلام إيمان النجيس والردين في عدو ودقم